Afaan Oromoo tuqay Oromoo boonsisa aadaa teenya wajji gay jabaadhaa guddisa dhaloota dhaalchisa wayi. Afaan Oromoo dhagay Oromoo boonsisa aadaa teenya wajji gay jabaadhaa guddisa dhaloota dhaalchisa wayi. Ulagasa buma dandara jirenya taligama mbulti sirna gadaa keenya odaa fi hurmata safuu seenaa teenya taphattee fannee hordofna addunyaa. Lammaffaa qophii keenyaatiin walitti deebinee jirra. Egaan kana keessatti ammoo jechoota waaltaanii fi akkasumas wantoota waa sadiin wal qabatan kan isaan biraan geenyu taa'e. Kan jalqabaa dubbii nama sadii waa sadiin fixanii ja'a. Oromoo nu miti kan jedhe Oromootu jedha. Kan beekaa maaliin fixan? Ibsuudhaan. Yoo ibsiteef ni galaaf jechaadha. Ni galaaf jechaadha. Kan beekaa ibsuudhaan fixan. Kan gowwaa hoo? Kan gowwaa dhoksuudhaan. Dhoksuudhaan yoo irraan dhoksine dubbii tubbata. Kan luyinaa hoo? Kan sodaataa? Sodaataa immoo sodaachisuudhaan. Hoggaa sodaachiste caluma ja'a. Waa sadii hin bareedaa jedha. Dallaan. Qabeenya yookaan horiin bareedaa. Yoo horiin keessa hin jirre maaluu dallaa jedhama. Karra jedhan barammaa karra jechuun qabeenya jechaadha. Manni hoo maaliin bareeda? Manni jaartiidhaan bareeda. Jaartii irraa namni ni baqata. Maaliif baqanna? Jaartiin jechuu si jaartuu jechaadha bara. Hiika addaati qaba. Lammiin. Jagnaan bareedaa. Lammiin yoo jayna hin qabaanne lammii hin ja'amu. Isaatu isaan bareechaa jechaadha. Kan ittaan immoo waa sadii. Namni waa sadii hin tolaa ja'a. Inni duraa surrii hoggaa jennu beektaa sammuu jechuudha. Amma sammuun dhufe malee. Surriidha silaa sammuun maaliin bareeda? Cimina sammuutu agarsiisa. Nama hayyuu jechuudha. Namni waa sadiin tolaa yoo jennu namni cimina sammuu qabaachuu qaba. Ittaan immoo harka qabaachuutu irra jira. Harka qabaachuu hoggaa jennu qabeenya qabaachuutu jira. Qabeenyi humna inni mataan isaatu. Ittaan immoo namni ceekuu qabaachuu qaba. Ka waa baadhatu, ka waa danda'u jechaadha. Kan obsa qabu wajjiin wal qabata. Egaa waa sadii asuma irratti xumurree jirra. Mee isin hundumtuu waa sadii qabaadhaa jennee amma immoo gara jechoota waaltaaniitti dabarra. Egaa amma beete maaliin itti aansina jechoota. Hoggaa waalteessina jennu beektaa yoo kan adda jiraate akka walirraa barannu goonaa. Yoo hin jiraanne ammoo ni sakattaanaa. Godina tahuu aanuma inni jirurraa sakattaaneeti jechi sun akka kan waliigalaa goonaa. Yoo dhabne liqeeffachuudhaaf yaallaa. Yoo kan liqeeffamu dhabame ni uumnaa jechaadha. Uumuun waan haarayaa miti himma beekti. Oromoo duruu amma sardiida hoggaa jedhu. Saree diidaati jecha tokko godhe. Ijoollee hoggaa jennu ija oolle jechuudha laal. Kanaaf waan haarayaa miti wanni akkanaa haala akkanaatiin kan uumame har'aaf dhiheessina jechaadha. Qarmala kan jedhu beektaa. Kan afaan Ingiliziitiin Tropic of Cancer kan jedhamu qarmaan jira laal kan addarratti hidhatan. Yoo sarara sun ilaalle. Akkuma nama fuularratti qarmaa sun hidhatee fakkaata. Kanaaf qarmala hoggaa jennu qarmaa lafaa jechuudha. Sunirraa qarmala uumne kan itti aanu kan sarwala kunis walakkaadha. Duraa mudhii lafaa jecha turre. Amma guruu kun sarara ijaan hin mul'anne. Sararri kun eessa jira? Walakkaa lafaati jira. Jechuma sadeen kana fuuneeti sarara walakkaa lafaa kan jedhurraa matarraa fuunee la jenne sarara walakkaa lafaa jechuudha. Akkanaan jechi kun uumamee jechaadha. Sarwala kan jedhu. Mudhiin lafaa gara sarwalaatti jijjiiramee jira jechuudha. Mudhii lafaatii miti inni kun jenneeti. Kan itti aanu ammoo alboola Tropic of Capricorn kan jedhuuf
bakka kan uumne alboolli kun maalirraa uumame yoo jettu alboo beektaa alboo eessatti hidhatan gaditti hoggaa Tropic of Capricorn kana ilaalte Gadi bu'in. alboodhuma fakkaata. Sarwala lafarraa. Gad bu'aadha. Kanaaf maal jenneen alboola hoggaa jennu alboo lafaa jechuudha. Kan itti aanus kanuma haala kanaan wal fakkaatu kan amma afaan ingiliziitiin latitude kan jennu kana latitude hoggaa jennu kuni sararuma lafarratti mul'atu maal jechuudha sarara dalgeedha kanaaf sardalgee jenne sarara dalgee jechuudha amma kan itti aanu longitude kan jedhu kuni sararuma garuu kallattii isaatutu akkami beektaa irraan gadee deema olii gad deemaa jechaadha. Sarara silaa gadee irraan gadee deemuumi sargadee jenneen sargadee akkanaan fuunee kanneen kan moggaasnee jechuudha. Mee jecha moodeel ja'an kana namu moodeel hogaa ja'aniin dhagaya. Garuu akka koree waaltinaatti moggaasneefii jirra. Wanni moodeelii hogaa jettu waan ati laallattee ati fakkeenya godhattee itti kaatuu jechuudha. Yookaan akka nam tokkoo kan fuutu. Kanaaf maal jenne laallattoo jenneen laallattoo kan ati laallattee faana buutu hordoftu jechuudha. Laallattoo jenneen akka iyyaalleen kan jedhu hin jira akka abaluu ta'uudhaaf kan itti kaatu kanarraa kaanee akka iyyaallee jenneen jirra. Kana moggaasne har'aaf nu gayagaa mabetta shooma. Karraa kana fakkaataa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya isin immoo naannoo keessanitti waan jiru nu ergaadha. Toorri bilbilaa keenya akkasumas ergaa gabaabaa warri barbaadan immoo toorri sanduuqa poostaa keenya yookaan qimbicha poostaa keenya. Lakkoofsa sanduuqa poostaa keenya 3-7-2. Sarratti yaada isaanii waan naannoo isaaniitti haaraa ta'e yookaan immoo jechi kun akkamitti moggaafamee jedhanii yaada isaanii nu biraan dhaga'anii. Qorramallee yoo qabaatan lakkii kanaatu jira haala gaariidhaan hin sakattaanee kan keenya keessaa jiraa kan jedhan yoo ta'e walirraa baranna akkanaan afaan kana kan guddisuu dandeenya. Kanarraa sumarratti xumurreerraa isinii qopheessinee isinii dhiyeessuudhaan ammoo Ibraahim Haji Alii Boruu fi ani Mabetta Shoomati. Horaa bulaa.